Kanaaf gara barumsaatti ce'uun hin danda'amu ture. Kallattiidhaan deemuu hin danda'amu. Macaafa qulqulluun ammoo waa'ee isaa kaase kana xiqqoo seebisa. Xiqqoo seesni ibsa piikcharii xiqqoo tokko jechuudha. Macaafa qulqulluun keenya macaafa wal qabataa, macaafa waliikuu, macaafa baay'ee waliikuu ta'ee waggaa 1600 keessa barreeffame. Sila isin kaasee rabbi ardii 3 afaan 3 namoota 40 waggaa 1600 garaagara macaafa. Garuu macaafa qulqulluun uumamaa mul'ata gaafa fudhattan waan tokkicha haasa. Ergaa wal qabataa walitti fidee wal bira ta'anii waan barreessan fakkaata wal hin beekan garuu. Museef Yohaannis wal hin beekan. Garuu hafuurichi keessa isaanii jiru hafuura tokkicha. Ameen. Ergaa akkasii nus inni amma nutti darbu kun akka gaafa Yohaannisitti feetti nuuf qabu. Ergaa. Kanaaf macaafi walii ka waan ta'eef mee uumamaaf macaafa mul'ataa akka inni itti walii xiqqoo tokko siin kaasa. Macaafni keenya uumama boqonnaa tokko boqonnaa lamarra cubbuun hin jiru. Addunyaa cubbuun keessa hin jirre isinitti agarsiisa. Seera uumama boqonnaa tokko lama. Addunyaa nagaa. Homaa lolli keessa hin jirre. Homaa cubbuun keessa hin jirre. Addunyaa qulqulluu kufaatiin keessa hin jirre tokko uumama boqonnaa tokko lamarra jira. Macaafa keenya dhuma isaa gaafa dhattan. Macaafa mul'ataa boqonnaan 21-22 addunyaa maal keessa hin jirre isinitti agarsiisa. Cubbuun keessa hin jirre. Addunyaa dhahichi keessa hin jirre. Addunyaa duunni keessa hin jirre. Kufaatiin keessa hin jirre isinitti agarsiisa. Karaa uumama boqonnaa 3 rakkina dhufee gal deemsisee dhaqee karaa mul'ata boqonnaa 20 baaseetu 21 irraa kaasee samii haaraaf lafa haaraa. Ameen. Achi du'e hin jiru jedhee jalqaba achitti immoo du'ee baane isa jalqaba. La isinii galee afaan macaafaa gaafa isinii dhufu waan dinqisiisaa. Namni kana wal qunnamsiisee gaafa baru waa'oodhaan oola guyyaa guyyaatti waa yes jedhama deema. Ameen. Amanuuni boo'ichi keenya guddaan addaan maalumaaf cubboo hojjetee bukattii sanarraa nyaate. Ay addaa waan hin daawun immoo hewaaniidha jedhanii namoonni shamarran kana taara immoo nama. Isin dhadhabinuma keessatti akka nu godhe kan jedhu immoo jiraatu. Yeroo tokko tokko. Dhadhabina isaanii duwwaa miti. Shakin jenne hin gaafanne godhe. Qaat godhee ma nyaate binnis. Maal waaqayyoo kana nyaatinaa jedhee waan hin dogoggorte jedhee dhaabeera. Ma nyaadhe dhee dhokachuma isaa argitu malee isaaf homaa mokkoru nagara. Yoo ta'e hewaani seexanatu na nyaachiseetti. Addaan immoo hewaantu na nyaachiseetti. Hanga tokko jechuun gara bilcheessa haadha manaa jala gala itti fakkaata yeroo sana. Kontiroolii jala gala jechuudha. Macaafi immoo maal jedha abbaan manaa mataa haadha manaa jedha miila ta'umsaa namni jechuudha. Haa ta'u akka jennaan yeroo tokko dhiirri mataa shamarranii jedhanii namoonni tokko tokko qabachuu kaanaan namni ta'e maal jedha. By the way dhiirri mataa shamarranii otoo hin taane abbaan manaa mataa haadha manaa jedha waan ta'eef yoo fuute duwwaa mataa taataa jedha. Tahu mana Yesus mematakan. Jadi kalau ada orang nanti matatan ada ni mo, mungkin buat jauh ni tahu cukup tu. Iri mata ada mana sahaja udah ndak. Kristus memata, wadah Kristen. Adam baru mata organs utuh hewan itu vindurat tiga nama ikat disir. Hadau tiga ru boy Kristiana, boy Adami bewang kuwadi jani dua tontan. Karaa isaanii waan nuu kaabee karaa addaan isa dhumaa isa deebi'ee nuu gale. Addaan baan firaafiree nyaachuu dhaban fakkeenyaaf uumama boqonnaa 2:9. Boqonnaa 2:9 Waaqayyoo Edeni uume. Eden jechuun pleasure jechuudha yookaan maal jechuudha gammachuu jechuudha. Pleasure akkasii kana uumee ture achi keessa Waaqayyo maal godhe isaaniin kaa'ee mukoota akaakuu sadii kaa'e. Muka akkamii? Kuduraalee muduraalee biqiloota irraa nyaatamuu danda'an kan biraanoo mukeen muka jireenyaa kan jedhamu tokko gara iddoo tokko kaa'e. Kara biraa immoo muka beekumsaa kaa'e. Mukeen sadan kana keessaa Waaqayyo nyaadhaa jedheeni garuu muka isa kamirraa nyaatinaa
muka isa beekumsaa kana yoo nyaattan battala sanatti maal ta'a dhugumatti hin duutu. Haa ta'u malee isaan firaafiree qofa nyaannee muka jireenyaa immoo lafa isaan firaafiree nyaataniiru. Muka beekumsaa gaafa dhaqanii nyaatanii kaasanii qullaa ta'anii hin kufanii jedhama jaalladha. Amma garuu mukicha jireenyaa inni ta'e wayiniin dhugaa Yesuus Kiristoos dhufuu isaatiin achi muka isaan nyaatanii gabbaan sana caalaa bakki itti ol deebine lafa firaafiree nyaatan. Lafa Kiristoos nyaataaf dhugaatii keenya irraa. Haleluuyaa. Inni sun biyya lafaarra ture. Inni kun immoo samii haaraaf lafaa. Kanaaf macaafi kuweeshiniif gaaffii eekamsa gurguddaa karaa uumamaa nutti dhufe karaa mul'ataatiin deebii kenna. Macaafa qulqulluu kanaaf akkasittiin seera uumamaa boqonnaa 3 kaasee hanga 20tti garuu cubbuu kufaatiif konsikwensii dudduubaan dhufe hundumaa barsiisa macaafa. Kanaaf kana walitti finnee macaafa qulqulluun akkamittiin akka inni walitti dhufu barachuuf deemna jechuudha. Kun hundinuu kakuu moofaa keessatti wantoonni kakuu moofaa keessa jiran baay'een isaanii daayireektilii hiika ifoo waan hin kennineef akka gaadidduutti tajaajilu. Gaaddidduu ta'anii tajaajilu jechuudha. Keessumaa nama kakuu haaraarra jiru kanaaf amma yeroo kana galaana diimaa ceetaa jennee asii immoo waaqayyo rakkina keessaa si baase jennee hiikuu qabu. Isinii galee waaqayyo bara sana galaana diimaa inni kuchisiisee ceesise sun rakkina ishee addanaa duwwaa otoo hin ta'in galaana diimaa guddaa namaaf waaqayyo gidduu jiru karaa Kiristoos akka inni ceesisu agarsiisuudhaaf. Ameen. Kanaaf xiyyeeffannoon barumsa keenyaa macaafa qulqulluu ittiin hiinnu lafaa gara samiitti dhufee galaa. Lafa moofaaf samii moofaa keessaa gara lafa haaraaf samii haaraatti argama waaqayyoo lafa inni dhufee halkan galgala waaqayyo dhufee addaan dhufee waan hin nagaan gaafatu isaanitti dubbata ture ni madaan. Isa inni dhufee itti dubbatu sana baqatanii presensii waaqayyo dura ba'an miti. Argama waaqayyo dura gaafa isaan ba'an amma argama waaqayyo keessa bara baraa kan nama jiraachisu immoo waaqayyo isaan baqatantu nama ta'e. Ameen. Gaafa maal kee dhaga'een baqadhe sagalee kee dhaga'ee jedha. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko immoo duraan dursa maaltu ture? Sagalee ture. Sagalichi eessa ture? Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaatii maal ture? Waaqayyo ture. Kanaaf Kiristoosin baqatan turan. Kiristoosin baqatan sagalicha jiraatan waaqa ta'e kana baqatan. Duraa sokkan eessadha muka dudduu. Muka harbuu dudduu baleera. Inni immoo muka harbuu mukuma isaan dudduuba dhokatan rarra'eetu muka yaabbateetu lafaa gara samiitti abbaa doonuudhaan. Haleluuyaa. Rakkinni keenya baay'ee muka biratti dhufe. Yesuus immoo rakkina keenya hunda isaa muka biratti xumura. Ameen. Isinii galeera. Rakkinni keenya tokko muka beekumsaa kutanii nyaachuurra dhufe. Lama bakka isaa booddee marxoo mukaarra baala isaa marxifatanii sokkan. Muka dudduuba dhaqan. Kana hundumaa keessatti Yesuus garuu ani mukicha wayinii isa dhugaadha jedhaan. Ameen. Gaafa dhufu Yesuus Kiristoos immoo gaaffii ilmaan namaa hunda sibiila irratti miti kan inni deebise. Rarra'ee mukatti fannifamuun hin taanamee macaafa keessatti caafamee jira. Abaaramaa ta'e mukarratti. Kanaaf gaaffii mukarratti nutti dhufee Yesuus mukarratti xumure. Ameen. Maal jechuuf hin kana kuweeshinii macaafa qulqulluu hubannoo macaafa qulqulluu gaafa isinii banamu diraamaa salphaa miti macaafa. Waan dinqisiisaa tokko argitu macaafa keessatti. Waan ajaa'ibaa argitu. Sammuun namaa gaafa banamu macaafatu namaa ifa. Ameen. Waan jedhe dhageessanii? Sammuun namaa gaafa banamu herrega hojjetu hin jenne. Daftara kee herregaa, daftara kee fiiziksii jedhu baay'ee. Maaliif beektu isaanii fi cimaan hiikuu barbaachisu barachuu barbaachisu namoota baay'eedhaaf herrega bada. Waaqayyo garuu sulxaaniin isin akka herregi galu godheera. Bidire nama kamiifu garuu wanti mataan banamu malee namaan galle macaafa kana. Mataa banamaan macaafa keessaa seera barbaada otoo hin taane macaafa keessaa Kiristoosiin argatan jedha. Ameen. Isinii galeera dhoksaa macaafaa gaafa ilaaltan peejii gara peejiitti fuula macaafa qulqulluu irraa Yesuus argamu. Kun dhugaan.
waaqayyo kanaaf macaafa jiraataa kana dura kaa'e malee akkasumaan fuula macaafa qulqulluu hundumaa irratti Kiristoosin gaafa argitu nama jijjiiramaa ta'uu qaba. Ameen. Gara kanatti deemna jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya guutummaa guutuutti ergaansaa ijoonsaa waa'ee Kiristoosiiti. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:39 qabadha. Macaafni guutuun waa'ee eenyuusaa? Waa'ee Kiristoosaa ta'a. Dhugaa moo soba? Dhugaa soba jechuu dandeessu garuu macaafi maal jedha? Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:39. Maaliif jedhee? Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:39 irratti maal jedha macaafi? Macaafni qulqulluun hundinuu waa'ee eenyuu dubbata? Waa'ee moo dubbata? Eenyutu jedhe? Kiristoostu jedhe. Ilaala. Isin macaafa qoruu baay'iftu maaliif? Macaafa keessaa jireenya bara baraa argannattanii yaadu. Waan isin dhibuudha dinqii kun. Ilaa macaafa keessaa jireenya bara baraa argannan isa jireenya bara baraa ta'e kun bakka. Achumaan Kiristoos akka macaaficha koo hunduma raayyoon hojii sitti kenne macaafichi koo waa'ee koo haasa'ani. Gaafa macaafni Yesuusiin sittaasee jireenya bara baraa qabaachuu kenneeti. Haleluuyaa. Macaafni waa'ee biddeenii waa'ee shabboo waa'ee shiroo taata na shakkuu rakkisa. Macaafni waa'ee mallaqa duwwaa waa'ee mallaqa tokko ce'uu duwwaa taata rakkisa. Macaafni waa'ee duwwaasa Kiristoos eenyu jedhe Kiristoos mataa isaa. Kiristoos irra immoo macaafa waa'ee sin dandeenya. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:39 namni baaftan. Namni dubbisaa. Afata qulqullaa keessa jireenya bara baraa qabna jedhanii waa'ee yaaddanii. Caaphattoota hin qortu. Caaphattoonni sun immoo anaaf dhugaa hin ba'u. Caaphattoonni sun immoo anaaf dhugaa hin ba'u. Jireenya akka qabaataniif argitanii rakkina jiru. Gara macaafaa dhaqanii qoruu malee macaafa keessaa Yesuusin arganii gara Yesuus dhaquu dadhaban. Jireenyi bara baraa immoo isaan bira deemaa jira. Kiristoos ture waan ta'eef. Ameen. Kanaafuu macaafa keessaa Kiristoos gaafa sitti argamu jireenya bara baraa sitti argama. Jireenyi bara baraa macaafarraa waan biraa lallabanii rakkatanii hojjetanii karaa biraa yoo abusattii karaa tokko akka tasaa yoo irra bu'ee irra bu'ee yookiin jannata keessatti yookiin ibidda keessatti wal agartaa isa jedhamu jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa Kiristoostu jira, Kiristoos keessa immoo jireenya bara baraa jira. Mina misinii galee ameenadha. Anaaf Kiristoos jireenya bara baraatidha. Anaafidha. Kiristoosidha. Jireenya bara baraatidha. Macaafi qulqulluudha. Waa'ee Kiristoos natti dubbataadha. Kanaafudha. Ani macaaficha keessaa jireenya bara baraa argadheera. Macaafa kana namni sababii adda addaan itti gargaarameera. Kiristoos garuu macaafi jireenya bara baraa jedhe. Sababii garaagaraa sekendarii parpasiidhaaf waan adda addaaf namitti gargaarameera. Dhaabbanni organaayizeeshinaalii diinoomineeshiniin adda addaa waan adda addaaf itti gargaaramu. Nu garuu jireenya bara baraa keenya itti gargaaramu. Wangeela Yohaannis keessatti waan Yesuus Kiristoos hojjete hunda isaa yoo hin caafne jedhe waraqanni kana fudhachuu danda'u hin jiru. Kuni ishee ittiin jireenya halaattuudhaaf namni isa dubbifatu jireenya argatu jedhamee isa caafame duwwaadha Yohaannis. Ameen. Kanaaf macaafi keenya macaafa jireenyaati. Ameen. Macaafa qulqulluu keessa qalamatti hin buusinaa. Akkasin godhinaa jechuun nyaadhu. Dubbisi. Keessa isaa ilaali. Waraqata isaa baatanii mataa jala kaa'atanii rafanii abjuun argan. Barra akkasii hafeera. Garaa isaa keessa bananii Yesuusin ilaalanii jiraatu. Haleluuyaa. Bara baay'ee faarfannaan barreessaa. Kanaaf macaafa jala mataa jala kaa'atee rafan. Ajandaa bira geenye. Galagalee nu dubbisaa. Nu akkasa dubbifnuuf Waaqayyo ija keenya banuu. Malee macaafa akkasii dubbisuun macaafa jabana miti waan. Inni jaamaan turre waan ta'eef. Ameen. Macaafatu si dubbisa moo situ macaafa dubbisaa jedhaan hime. Yoo keenyeef jala keenya ta'e inni naa dubbisu. Yoo bannee ilaallate immoo natu isa dubbisa.
Kun immoo inni irratti barreeffame immoo jireenya hin qabu laanni. Inni irratti barreeffame waraqatichi jireenya hin qabu waraqatichi. Waraqati kun warshaa keessatti mukarraa hojjetama. Waraqata kana kukkutis, waraqata kana guggubis, waraqata kan biraa jira. Waraqata isaa baatanii haardi koppii, softi koppii, maaloo koppii jedhanii miti. Garaa isaa keessi gaafa sii galee jireenya sii gala. Garaa isaa keessi gaafa sii galee garuu jireenya bara baraa jira. Bara baraan akka bannetti chaappessa jechuudha. Akkati bara baraan jiraattu humna haaraa si keessatti kan horu macaafa addaa. Macaafa barreessaan isaa hafuura qulqulluu, barsiisaan isaa hafuura qulqulluu, barataan isaa hafuura qulqulluu malee danda'in baran macaafa jiraataadha. Ameen. PhD hojjetee hin bite. Riisarchii waan barbaade riyaaserchu maal dhimmi kee? Riisarch jechuun rakkina barbaadu. Midire wanti isaan barbaadan jalqaba problem identification itti gaafata. Inni kun immoo solution identification. Hallelujah. Namni Yesuus kanatti amane kaa jireenya bara baraa qaba. Kanaaf Yohaannis inni macaafi galee inni Kiristoos galee nuyi jireenya bara baraa maal godheerra? Harka keenyaan qaqqabanneerra, ija keenyaan argineerra. Jireenyi bara baraa kunoo isa kana. Jireenyi bara baraa kun dura abbaa bira ture. Amma garuu kunoo nutti mul'ifame. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Nuyi jireenya bara baraa waan akka qilleensaan qabu. Jireenyi bara baraa lafa turan miti. Jireenyi bara baraa ispeesii keessa dhaqanii bara baraan turu jechuudha. Nama ta'ee kan dhalate bara baraan hin turu. Yookaan abidda keessa tura. Yookaan jannata keessa gammachuu keessa tura. Inni kun turu jedhama. Bara baraan turu jedhama. Jireenyi bara baraa garuu har'a eegatti. Jireenya laayee zooyee. Waaqayyo kan sheersii godhu. Jireenya Waaqayyo of keessaa qabu. Isa gaafa inni inkarneetiin ta'ee Yesuus nama ta'ee dhufee fudhatee dhufee sana isatu jireenya bara baraati. Kanaaf jireenyi bara baraa hin qaqqabatamu. Jireenyi bara baraa hin argamu. Jireenyi bara baraa hin nyaatamu. Haleluuyaa. Nuyi jireenya nyaanna. Akka jedhe Yesuus. Namni na nyaate bara baraan jiraata. Na dhibame. Namni eenyu nyaate? Kiristoos hin nyaate. Kun mee mata duree salphaadha tumni kun. Wangeelii Yohaannis boqonnaa ja'a. Lafatti Yesuus tokkoffaa ta'e. Tokkoffaa ta'e. Akkamitti tokkoffaa ta'e beektu? Namoota Qifirnaahom hin ce'anii jedha. Lafa daadhiin baay'atee boqonnaa lamarratti daadhiin baay'atee Yesuus isa daadhii baay'isuudhaan ni beeku. Yeroo jedhu damma xinnoo tokko fuudhee bishaan amma barbaadetti naxxaa. Dammiin dhabamaa rakkoon hin jiru kanaaf jargii gaggeeffachuun nama hin cannaqu jechuudha. Akka kanatti baruu barbaadan Yesuus bara sana keessa. Dinqii akkamii hojjete? Damma xiqqoo tokko fiddee isa silatti dammatti baxabbaxeetti kasarte caalaa mi'a. Amiin jettaa. Akka kanatti Yesuusiin baran Yesuus isa daadhii dhiyeessuudha ni baruu barbaadu. Yesuus isa lafa sarkii deemee daadhii namaa isa dhume dhiyeessu jechuu barbaadu. Hojii kennaniif Yesuusiin. Isa booda Yesuus buddeen baay'isee namoota gara 5,000 nyaachise. Bexaam qallaan hojjechuun gaafatu, waxii tolchuun gaafatu. Nama 5,000 kana cinqii dafqa tokko malee qurxummii 2 buddeen 6 fuudhee nama meeqa nyaachisa? 5,000 nyaachisa. Amma gaa Yesuus akkasii biraa yoo ta'e laga Qifirnaahom ce'anii gooftaan bartoonni eessarra ba'anii ni gaafatan uummata. Akka Wangeelii Yohaannis boqonnaa ja'a tokko kaasa. Ogaa dubbisa eessarra ba'an laga ce'a karaa isaanii irra ba'anitti manna. Didicha yaqa. Yesuus dirree irra dhaqeetu dhuguma isiniin jedha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 24 isee kana fitee 25 booda waan jiru agarra bisa. Lafatti Yesuus tokkoffaa ta'e inni jedhu isaaniidha. Hamma akka taalutti wangeela lallabuu qabna. Ameen. Ameen. Garaa sirriin gaafa dhufu akka itti lallabama wangeela. Uummata 5,000 biddeen nyaata jechuun har'a 10,000 ta'ee dhufa jechuudha. Didichee. Isa booddee Yesuusii
dhuguman isiniin jedha. Isin buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Malee dubbii qola keessanii anatti amanuudhaan miti. Buddeenni inni waaqarraa gadi bu'ee ana. Haleluuyaa. Namni na nyaatu bara baraan jiraata. Dhuguman isiniin jedha. Achumaan kana karwal qaban. Silaa dubbii danda'u. Maal Museen iyyuu jedhan kotokkotanii mamee tajaajila keessatti kakaasanii matirraa waa buusuu barbaadu. Akka Musee gochuu barbaadan. Yesuus immoo isa Musee irra caalu jedhe isaan biroota. Ameen. Akka Musee iyyuu waa bokkori malee jechuu barbaadu. Museen iyyuu jedhan akka dubbisaati wangeelaa boqonnaa ja'a. Yeroo waan hin geenyeef akka itti maaya. Boqonnaa ja'a lakkoofsa 25 booda caalaa dhaqaati. Waan garaan namaa fakkaatu. Waan namni barbaadu. Waan namni dheebatu laala dhaqaati. Waan Kiristoos nu barbaadu mun argita jette. Ameen. Waan nu barbaachisu mun argita jette. Kana booddee Museen iyyuu lafa onaa keessatti maanna buddeena garroomseetu saba nyaachisee jedha macaafni. Ati raajii erga taate maaliif buddeena baay'eef jedhan? Ati isa jiru baay'eefta Museen harcaasaa jiru. Abbaan siqatuu barbaadaa jiru. Baay'ee seexanni biyyi lafaa tajaajila irraa nama kaachisuu gaafa barbaadu akkasii akka. Kanaaf amma kun eessarraa dhufu dorgommii. Yesuusiin maal gochuu barbaadan achi deemsanii Museedhaan dorgomsiisuu barbaadu. Yesuus ergama qaba malee dorgommiin dhumne. Haleluuyaa. Dorgommiin Kiristoos saba baay'ifachuu otoo hin taane dhugaa Waaqayyo abbaan namaaf utuu labiin samiin uumamin dhufe kana lafa kaa'e sana ergama sana fudhatee nama tokko fayyisuu dhufe. Ergama sana raawwachuu dhufe malee ergama too isaanis itti qabbanee isaanis irraa kaachisu. Ameen. Akkas gaafa ta'u dhugaan namaa ta'u. Sabi rakkisaa saba dhaggeeffatanii deemnaan. Yoo itti ka'e nama dhiisee ta'u. Yoo itti ka'e jecheemmoo mataa nama cabsa. Kanaaf ergaan keenya isa sokkuufis isa galuufis isa dhufuufis ergaa tokkicha ta'uu qaba. Innis Yesuus Kiristoos irra jireenya keenya. Kana booddee Yesuusi Museechi kaa dhuguman isiniin jedha. Dhugaa Waaqayyo kanallee dubbisa. Kanallee dhaqaa dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:32. Yesuus immoo deebisee dhuguman isiniin jedha. Museen buddeena waaqarraa isiniif hin kennine. Mee dhaggeeffadhaa kana. Dhugaa moo soba kuna? Ilaa isa iyyuu dhuguma jennaan namni immoo dhuguma sobuma jechuu barbaada. Yesuusi dhuguma jechuun kun waan salphaan seena. Tiruulii jechuun dabanii nama waan ta'eef. Isa dhumaanis itti martu. Lafatti gurguran jechuudha. Suma dhumaa kirikkirii hin qabne. Ameen. Fooyya'uu kan hin qabne. Seexanni garuu akkam jetti beektu? Dhuguma sobuma isiniin jettee gudii nama goote jechuudha. Kanaaf kutaa kanarraa dhuguma Museen buddeena waaqarraa maal maannaa gadi harcaafni maal ta'a? Lakki. Yookaan giddu galeessa kanaa dhufte? Yookaan fixeensarraa fide? Yookaan lafatti bishaan uumamuu gadi dhufe? Garuu waaqarraa abbaa biraa kan hin dhufne Yesuus ni jedhe. Ameen. Kanaaf mitade waan maannaa ragaa. Haleluuyaa. Beetti bubaa dubbisa. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif hin kennu. Buddeena dhugaa miti jechuudha maanna. Ilaa isinii galeera haasaa kan. Abbaan koo buddeena dhugaa eessaa isinii kenna? Waaqarraa isinii kenna. Kanaafuu Museen maannaan buddeenni Musee suni buddeena dhugaa miti jechuudha. Diraamaa jechuun gaaddidduu yookaan agarsiistuu isa kana waaqarraa xophidee warra karaa irratti dhukkuban abdii bitatanii cubbuudhaan duruu ka'an isa fayyisuu Yesuusin agarsiisan. Amma akkas. Gaafa akkas jedhu waan isinitti hima. Dhuguman isiniin jedha buddeenni inni Waaqayyo abbaan waaqarraa gadi buuse ana. Yoo na nyaattane bara baraan jiraata. Foonni koo dhuguma nyaate. Dhiigi koo dhuguma dhugaati. Namni na nyaatu namni na dhugu bara baraan jiraata. Kana booddee maal inni jedha gara 60 keessa dhaqaa kaa'amu. Maal inni
akkamittiin nama nyaatu. Nama nyaadhaa jedha. Nu nama nyaannu jedhanii tokko tokkoon nama nyaatu. Biraa yaa'anii hin sokkanii isuma keessaa warri duukaa buutoo isaa turanii duukaa bu'anii sokka. Kana booddee Yesuus be adakaadhu. Na nyaadhaa jedhee nama dhabe. Na nyaannaan hin duutan jedhee nama dhabe. Ani buddeena waaqarraan gadi bu'ee nama dhabe. Kun koo badhaasa guddaa barbaachisa. Haleluuyaa. Ameen. Calalli cimaadha. Isa dhumaa Phexros faatti galagaleetu. Sinin na dhiiftanii deemuu barbaaddu jedhe. Achumaan Phexros baay'ee. Maali gooftaa? Dubbii jireenya bara baraa hojjetoo barkaa qaba. Si dhiibnee sadanna.